ijoolleen keenya jechuun ijoolleen keenya sirbootuma qabsoo Oromoo kana baay'ee isaa dhageeffadhaati sirba shaashaa nama godhu kana garuma argiteen sirba kee amma post godhi because maalifi jarri bo'aa jiru nummootu bashannanuu qabaanna barte maalifi yeroo nu boonyu sana yeroo obsaan faanti yaadatu baala daraa Finfinnee sana rabbashtan sana obsa yeroo sanillee giddima laphee maqabdaniif dhiibaa turtan malee humni Oromoon Finfinnee keessa yeroo sana qabuuf ka ammaa kun garagara beete biizinasiin Oromoon jiru namni ija banate ka Oromoo hin turre yeroo san bakka jaaladhu jibbii wanni amma jiru kun haga diina aarsetti ati immoo itti bashannanuu qabda bakka waan san inyinyi jechuun hin feesisu sii galee anamma galata isaa ndoom gurbaan tokko nu goote beeta deemte abiyooti Oromoo dhoostee jirti na itti bashannanuu qaba Oromoon Kiar mafi wawal geenyeef sirriitti hubachuu wal hubachiisuu qabna tokko qoratti ajandaa jarri akka yuutuubiittis ta'e akka tiktookiitti akka feesbuukiitti nu fidanii dhufan kana ergaa jijjiirree dhaggeeffadha ajandaa kana ergaa jijjiirree ergaa michiirree sirba jalaa dhaggeeffachuu yookiin jalaa wajjin boo'uu yookiin jalaa rabsuutu hin taane ijoollee keenya sirbicha qabatanii dhufan jajjabeessuu biyuun keenya kan jalaatti ol ta'u amma jarri mana baratanii maal dubbataa jiru jedhanii hiikaa jiru nama afaan Oromoo beeku wal galfatanii hiikaa jiru mana ta'e isinitti himu dachaatanii hattu gatteef inni nu barbaanne kana ajandaa jalaa jijjiiruu tiktookiin dhugaan fudhatan abadan dhugaan fudhatan kana kaayyoon keenya sirba jalaaf immoo deebii kenname irraa sirbuu malee sirba footoo jalaa gadi hin deebisina footoo nama tokko gadi hin deebisina numaa inni kolfuudha bakka jaran nuun jedhee miti waan jaran nuun jedhee dhaamin jennee fudhannee kolfuudha fakkeessuudha jechuudha. Iyyaa. Isan jedhee gubannee tattaa'u jirra. Gubannee tattaa'u jirra. Warri harree biyyateen dhufe hogguu akka nama roorrisu. Midheena soono bannaas. Afaan isaaniitti isa achirraa afaan bannu nuti zim jennee tumaani firra wannaa jechuun malee hin gubadhanu anuu maraataa nuun hin gubadhe wallaahi. Midheena bannaata. Wayyaana haraa nyaattu. Maraataa saba. Osoo hacaaluun jiraate filan. Osoo hacaaluun jiraate namni deebisaa tana deebisu hacaaluun. Duri jetti xiqqoo ijoollee miti xiqqoo wirwiti jettana sirba nagayaa tokko baasaa qabatti sammuu teenya tasgabbeessu. Hay maal taatan? Abbaabdi dhaggeeffadhu gaa akbaara jira dhaggeeffadhu sarpiraayizii namoonni kumni torba wanti nu wal geenyeef abbaabdi irraa ba'uudhaaf tun taane sirba garaanaanii fi yoosaan harreedhaan harree jedhan malee farda of seeti ka jedhu afaan amaariffaatiin baasanii kunoo gadhiisaa jiru isa eegaa jirra abbaabdii koo. Laala ammallee wanti hubachuu qabdan tokko yoo jiraate dhaggeeffadha wanti hubachuu qabdan yoo jiraate nuti abbootii biyyaati okay thank you so much nuti abbootii biyyaati inya baala agarnan Komitti jedhanii finne kan Oromooti jedha hundi keessan. Oy abbaabdii ani bilbila biraatiin achan jira gati deebi makina dubbatu makii ergaa dabarsi abbootii biyyaati isin galee inya baala agarnan so nama tokkoof jennee wacuun barbaachisu bara inni nama tokko garuu akkaataan inni fayyadame Oromoo fayyadame siyaasaa fayyadame waliin dhadha'uu isaatu nu aarse abbootii biyyaa waan taaneef baalageedhaaf baalagee yoo likkii ittiin himte malee likkii isii waan hin beekneef likkii ittiin himuudhaaf sirbi tokko bahu jira amma daqiiqaa lama kana poost godhama sirba san 1,100 live stream irratti gadhiifama achi teenyee ilaallaa jechuu YouTube irratti dhumatti sani guys wanti biraa nama waccisiisu hin jiru jechuu galatooma. Akkaan kun harkaan nuti deebisaa argachuu qabnu dhaggeeffadha. Hirriibni hin jiru jedhan bakka jirtan irraa mudhii teessanii dhadhaa deebisaa dhaga'uudhaaf deemtan jechuudha. Uummanni harreen dhufe gaafa biyya teenya fudhachuu fi biyya abbaa keenyaa irratti bookkisu eessa jirtan isan? Qeerroon dur akkasitti hiriira baatan waggaa meeqa waanti kararra nufitti eessa jirtan? Guddaa qabu ijoollee kabajaa mana cufatanii dhufan nu galchaa dhiifamaa wajjin nu gaggalchaa hundayyuu deebisaa. Ana riippoortiin irratti godhamaa jira. Viidiyoo tokko naqaasanii lama feera tokko ammas magariisa irra fideera hin kaasu. Kanaafuu turumbadu namoota gaggalchaa maakii koo obsaa dhiifama guddaa gala. Haayimaa akkam nu goggoote sa? Wallaahi hawwaa tokko hin goone kanuma inni cufateen argan indoom cufameeran seeyyu. Abbaa obsaa deebisee obsaa deebisa. Akkana kumalaa koppiliinkii kuma dhibba seennee jira. Aboo warqii. Way.
billahi. Hun ittif koppiliinki kuma dhibba lamaa seennu. Laayifii ilaaluu deemna deebisaa namicha harreessanii deebisaa deebifamuu deemu sirbi gadhiifamuu jira waan ta'eef. Yaa. Laayifii dhufu jira sirbi waan ta'eef yuutuubii irratti asumaa waliin laala koppiliinki bata magaalaa kana. Mallattoo tiktokii kenname vaayiraalii mana ola ka'u mallattoo tiktokii hundumti keessa. Namni kuma kudhan dhufuu qaba guys. Namni kuma kudhan dhufuu qaba. Mambarita amma waa giftii barbaacha nuun jedhama booddee. Mambarita membarii dhumataa rakkoon qabu membarii dhumataa kennaa tiktokii keessanii maal keessas membaru mataa baadiyyaa akkaasu. Awaree gamu tiktokii yoo barbaade qilleenseen. Kuma kudhan seenuuf deemna amma hundi keessanuu koppii linkii maal godhaa faamilii ishii. Amma sirbi gadhiifamuu deema sirba san akka vaayiraalii bahu goona hundi keenya irratti hojjanna. Hojjannee jechuun sirba san qofa goona tiktokii. Akka gadhiifamullee uummata dabarsa ammuma namni hundi yuutuubii isaa of dura kaahee akkasitti laayifii. Yuutuubii galaanaa gaaromsaati. Kanuma galaanaa gaaromsa laga dhufa. Okay, al tokko injiinar Tamkiin Sharafii abaaboo darbadhu yookiin lakkoofsa tokko barreessi. Injiinar lakkoofsa tokko barreessi. Obsa eessa kuttee? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dhaamsa keessanii dabarfadhaa kabajamu. Injiinar Tamkiin. Nagaa baabaan si dabarsuu barbaada. Akkam jirtu mubaarik fayyaadha. Hundi keessanuu. Baga jiraattu jedhu. Nagaala Tamkiin. Jabaattu. Jirra. Sirbi kun sirbi ijoolleen baasuu deeman kun viyuudhaanis subscriberii hangina subscriberiitiinis yoo kan teediitii gadi ta'e lammaffaa of arrabsuuf deemna kana quba gabaadhaa sirriitti. Akka sabaatti namittiin kun waan jettu jetteetti Oromoos diinummaa Oromoos qabdu sirriitti ibsiteetti fatta jechuudha. Garuu deebi'uuf waan saba kana madaalu sadarkaa saba kana madaaluunis immoo viyuu argachuu qaba. Subscribe godhamuu qaba jechuudha chaanaliin YouTube chaanaliin galaanaa jechuudha isinii galee. Ta'uu baannaan yoo sirbi sun gadhiifame walaa matoorii walaa bajaajii walaa makiinaa waa hundarratti ispiika bantanii magaalaa tana waliin garagalchuu qabdan bakka jirtanirraa. Finfinnee keessa Adaamaa warri jirtan hundi keessan matoorii keessaniif ispiika keessa qopheeffadhaa. Sirriitti jechuudha maaliifi tuffii Oromoof qaban sirriitti agarsiisaniiru. Mo'amuu jara amananiiru. Sun injifannoodha baay'ee akka Oromootti. Garuu immoo ammas ta'u tuffii qabdi intalli haadha dahan barsiiftu nuun jette baay'ee waa'ee biyya bulchuu isin nu barsiisuu hin dandeessanii intalli haadha bulchuu maannoo haadha dahan gorsitu nuun jedheen baay'ee. Isa kan Itoophiyaa kanas nutu isinii kenna malee isin nutti himuu hin dandeessan. Nuun jedhe jechuudha. Kun baay'ee tuffii waan haasaa nuti jechuudha. Baay'ee miira keessa nu galchee jira. Kanaaf ijoolleen sirriitti waan deebii ta'u jechoota fayyadaman illee waan cimaa akka ta'u yaada miiraan ta'uu hin qabu. Waan bilchaataa ta'uu qaba. Namittiin ashmuriidhaan nu rukutte nutis garuu sirba qofaan immoo deebisnee teenya taanaanis sirriin ta'u jechuudha. Oromoon tokkummaa isaa eeggachuu qaba. Isa siyaasaan gargar wal baasee gandaa gargar wal baasee tokkummaa isaa isa diiga kana qajeelchuu qaba jechuudha. Tokkummaan keenya sirriitti barbaachisaadha ammatti jechuudha. Injifannoon kun injifannoo saba Oromooti. Jarri sirriitti beekuu nuti nu galaan jiru. Jaraa sirriitti gawaan galee fi akkanatti duula hamaa akkasii banaa jiru. Kana of hirkaa baasna taanaan dhaloota deebisnee gabrummaatti deebisuudha deemna. Kan sirriitti hubachuu qabna. YouTube qofa irratti ilaaluu qofa otoo hin ta'in akka dhuunfaatti anarraa maaltu eegama? Akka Oromootti maal gumaachuun qaba? Injifannoo kana tiksuudhaaf maal gumaachuun qaba inni of gaafachuu qabna. Gahee keenya sirriitti bahachuu qabna. Kana quba qabaadhaa sirba qofaa miti. Sirba dhaggeeffachuu qofaa miti. Akka dhuunfaatti hojii hojjetamu hundayyuu
an obbolaa koo obboleessa koo abdii wajjin tokkummaan qabu jabeessuun qaba. Isin akkuma kanaan deemuu qaba jechuudha. Hunduu yaada wal hubataa deemuu qaba. Sirriitti itti qophaa'uun barbaachisaadha. Kan isinii dabarsuun barbaadeetanii baay'ee galatoomaa mana kana bantanii dhimma kana qabatanii dhufuu keessaniif sirriitti viiyuun isaa akka inni ol ka'u akka irratti hojjettan abdii guutuun qaba. Galatoomaa. Koppiliinkii kuma dhibba lama seenaa koppiliinkii kuma dhibba lama. Ayyee injinar Tamkiin Sharaf galatoomaa ulfaadhu maki ijoollee dammaqsaa asliin faa yoo jiraatan fidaa naa deebisaa obsaas nu deebisaa. Sirbi fe'amaa jira already amma fe'amaa akka jiru dhagayeera ni galaanarraa. So amma akka inni upload ta'e jechuudha hundi keenya laayivii daawwanna laayiviin sun yoo xiqqaate. Taane jiraachuudhaaf lubbuu turfachuudhaaf har'a jiraadhee tanan boru argeenaa darbaa laata jedhee ciniinnateetu jireenya dhiibaa jira waan ta'eef sana ilaalcha keessa galchuudhaanii arrabsoo ormaa qolachuudhaaf immoo warreen ogummaan isaanii weellisuu ta'e warreen ogummaan isaanii walaleessuudhaaf akkasumas immoo yeedaloo baasuu ta'ee jaalala hawaasaa qaban kennaa addaa qaban sunniin sa'aatii 24 yeroo hin guunne gidduutti ganamaa kaasanii hamma galgala kanaatti hojjetanii har'a hin bushinu isin hin gadhiifne jedhanii beeksisa hojjetaniiru waan ta'eef anaa dhufuu jennaan baga keenya taatanii jennaan utuu isin qabaachuudhaa baanneeti yoona nutti roorristee diinni akka afaan nutti bantetti haftii jennaan jechuudha. Dhugaa waan isaan dubbatan immoo erga laallee booda kan murteessinu ta'a. Garuu Galaanaa Gaaromsaa bagasi qabaan. Yoosan Geetahuun bagas hin qabaanne qindeessaa Aantanan Faanis bagas hin qabaanne baga keenya taatanii mubee atis baga aarte kan si aarsuu dhugaa lafa jiru waan beektuufidha silaa Oromoon akka jedhan kana fayyadameera utuu ta'eeti maal fiddii inumaayyuu kana caalmaa fayyadamuutu nuu mala jetteeti dubbatta. Amma garuu moggaa jirra malee moggaayyuun biyyaayyuu akka dhufnuuf nuuf hin iyyamamne. Inni nuti dhufneyyuu misoomsuudhaaf hojjechuudhaaf barachuudhaaf miti haala nageenya naannoo jirutu rakkisaa waan ta'eef baqannee as jirra. Barumsa dhiisnee as jirra. Maatii rakkisnee as jirra. Dargaggoonni baay'een magaalaa Shaggar keessa jiru ni beekamaa waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaaf namoonni hin arganne eeyyeen hin gadhiifamne yuutuubiin irratti gadhiifamu garuu kan Galaanaa Gaaromsaati. Sabskraayibarii 345 ol qaba. Tiik godhameeti jira. Kanuma kanaan dura sirboota isaa irratti gadhiifamaa tura waan ta'aniif iyyuu. Obboleessoo abshiir dubbadhu kunuunaa nama 1,000 dabalee kee amma 40 jaagaleera. Hayyee. Kanan nu barbaadu. Kanaafuu jaalalaa fi kabaja artistoota keenyaaf qabnu akkasumas immoo dhugaa hawaasa keenyaatiif qabnuu fi afaan baasnee haa dubbannu. Yoo nuti dubbachuudhaa baannee ormatu nutti dubbata. Yoo nuti haqa keenyaaf falmachuudhaa baannee ormatu haqa keenya mulqa. Kanaaf nuti warra amma bara kana keessa jiraataa jirudha. Bara 2018 keessa jiraataa jirudha. Jaarraa 21ffaa keessa jiraataa jirudha. Warri jaarraa 22ffaa keessa dhufanii obsaan faan jiraatanii darbaniiru. Maal faan nu gumaachanii? Galaanaan faan jiraatanii darbaniiru. Mubaarak faan jiraatanii darbaniiru. Maal faan nu gumaachanii? Waan waraabamee taa'e kanaaf deebii maalii kenna jedhanii gaafachuun isaanii oolu. Waan abbootiin keenya nu tursan kaanetu nuti Finfinneen kan keenya lafee keenyadha haqa keenyadha nu waan irraa argachuudha mallus ta'e abbaa biyyummaa nu mirkaneessaa'i qabatamaatti ni beekna garuu waraqaarra nu teessisaa jennee gaafataatti jira gaaffiidhuma kana maa gaafattu jedhanii nu siqiksuudhaaf deemaatti jiru nuti immoo waan nu siqiksitaniif waan nyaachuudhaaf qabnuuf waan argachuudhaaf qabnu irraa duubatti hin jennu jennee xiiqiidhaanii socho'uu danda'uudha qabna mubee ibsaan kiyya chaarjiin kiyya parsantii tokko ta'eera galatooma haasaan sanitti dheeressee na of kalcha akkuma gadhiifameen abdeet kan walii goonu ta'a sinin jaalladha immoo ittiin beektu laayivii irraa kanan badeef neetworkiin kiyya gaarii waan hin turreef yeroo adda addaatiif akkasumas immoo daa'imman mana keessa waan jirtuuf akka ittiin iyyineef ture nan deebi'a. Mubee fi warreen gastiirra jirtan hundumti keessanuu waan ani isinitti iyyeef yeroo keessan saameef na of galchitu kunoo maayikii isinii gadhiiseera chaarjii godhadheen deebi'a. Ani feesbuukii irratti sheer godhaa jira yuutuubii Galaanaa. Turun baddu dubbadhu. Obsaa Abdiisaa galatoomi nutti iyyine hanga iyyamuu qabuun iyyineewu osoo hanga iyyamuu qabu iyyine hanga hojjetamuu qabu osoo hojjenne har'a asin jirru Oromoon nama miliyoona meeqa jaliin lakkaa'anii namni 2,000 dhugaa guyyaa har'aa kanaa wajji waliin madaalu
akka kun Oromoo nuuf gaarii miti jajjabaadhaa sheekinis qeesinis yeroo kanatti wajjin dhaabbannee dhugaa Oromoo haqa keenya falmachuu danda'uu qabna. Inzigaalinaa hin sodaatinaa kuni qabsoodha buleeyyan sagalee mataa keessanii ufiiftaa kota guzan woolaa jechaan jirru. Feemasoonni Oromootis, artistoonni Oromootis, sheekotiin Oromootis, qeessotiin Oromootis har'a harka tokko wal qabattee wajjin dhaabbachuu danda'uu qabdi. Sagaleen xiyyaa deddeebisa musee ana wayin dadhagafumaa gurra fayyamu. Jara keenya jajjabaadhaa akka kanaa miti xiqqin dammarra mi'ootti yanii mammaakanii Oromoo waan mammaaksaa hedduu mammaakte hojiidhaan garuu zeeroo jirra. Haa hojjennu wal bira dhaabbadhaa tokkotaa matuma keenyaaf waan gaarii hojjechuun dubbadhumuu beebbachuu feete. Kara biraa asoo jira namtichi jana jira. Akkana laawun Oromoon jana irraan fagaattu. Amma waan deemu jiru kanaahu namoonni gariin shamara wal naqatanii wal janajjanuu jirtanii yeroo qabna yeroo wal arrabsinus yeroo wal qe'inus yeroo wal janajjannus yeroo biraatu hedduudha. Guyyaa akkanaa kanaa wajjin dhaabbannee sagalee mataa keenya faataanuu isiniin jaa jajjabaadhaa yoo naasaa dhiifamaa namni biraas carraa fudhadhaatti fufa. Guyyaan garuu guyyaa irraa guyyaa akka xiiqitti wajjin dhaabbachuu qabnu malee guyyaa janaa fi waan biraatiif goda keessa teenyee sa'a gubnuu miti. Har'a wajjin dhaabbachuu danda'uu qabnaa isiniin jaa galatoma. Bona bale mali ndubatu wara sadda jarti deetti wara saddaati mo duraan gisee haasaa eegalte namarraa hundaaf carraa namaan kennitu arrazim jette. Gurba jiran sagalee kiyyan jiru. Warri asirra jirtan kun kaabuttaa ndubatu qabsaa juwar. Yeroo balau. Aba sagaleen hin jiru. Jira itti fufii jira. Isin warra hin dubbatinaa isin hin jiranii hin dubbattanii. Wayti qaala jirre. Okay, carraa argametti aguma jarri as deebi'u isinuma bohaarsa gidduu calcal jettanii kan ta'e jechuuf hin dubbadda malee waa beekitii miti naaf folchaa. Uummata keenya gabbaa tiikoota wajjin dhaabbata yuutuubii isaatti sabiskiraayib godhaa. Irra ufaansa artistoota keenya irra aansaa isin jechuurra akka Oromootti yoo bannees waliini yoo tollees waliini waliin taanee haa dhaabbannu kootaa wal bira dhaabbadhaa harka wal qabaa guyyaan irra caaleen jiru arraan tana matuma keessaniif mataa keessan wal qabaa namaa fi miti ufiijii na dhugii jejeedha daansiif hin dawaa qaba jechi mammaaksis sun mammaakameef jecha kanaa kana kootaati sagalee ufumaa fitaa. Eega namni kutee eega wanni kutte booyichaaf solana jala jira namni hedduun solan jaa solan yoo jala jiraatte lakkoofsa tokko yookaan illee wal darbiyaa si argaa jiru si barbaadeen sadabee jala uummata keenya wal kadhachuun wawwaachuun bu'aan qabdu guyyaa araan tanaa yaamicha eeggachuun qabnu namuu dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan guyyaa gabbaanee iyyinee iyyisiisuu qabnu malee guyyaa teenyee goda keessa teenyee sirbuma teedii afroo dhaggeeffanneetuma akkana nuun ja'an jennee gisee hundaa mataa gadaa bo'uun qabnu raachii tasfaayee jala jira. Raachii jaa namni kun solan jaa yoo jala jiraatan barreeffadhaa isin ol galchina. Namni dhabamnaan haasa'u jirra malee nuti haasaa beekneeti miti silaa irraa tana guyyaa jajjaboonni Oromoodhaa gabbayanii haasa'uu qabanii. Femasootiin Oromootis akkuma eegee wayiiti duuba deeman na fakkaatti. Kootaa gabbaati wajjin gataa adda mana banattanii shamara janajjanuu geema taphachuu guyyaa biraa hedduu qabdanii kootaa gabbaa gizee akka Oromootti waa nutti galan dhokottanii goda teessanii gaafa sadaqaa qofa gabbaatanii gubbaa sadaqaa dhaqqabaa injinaati guyyaa Oromoon sagalee ta'uu fi barbaaddus Oromoof sagalee ta'a gaafa Oromoon akka Oromummaatti wal bira dhaabbachuu barbaaddus kootaa wal bira dhaabbadhaan isin jaa galatoma. Monira nama dubbatu seenee of sigalchine of seentee muut qabatta akka koorayyaas gubbaa ta'anii fi miti akka dubbatanii fi guyyaan irraa guyyaa gastii irra rafanii miti dubbadhaa namuu waan takka qabdanillee darbadhaa. No nama baay'ee